si mucha. Hey. Gana murjii deemaa mini beekaa boleettii ko kayitii waan nyaannu irbaata nu dalagitee. Maaliif karaa ta'e garee bulchiinsi sibiidu nama rakkatee na fakkaata. Kan beeku akkana biyyallee hin beeku afaan hin beeku akkatiin taa'u jira. Sumaan rabbiin ofee naa fidee bakka akkamittiin harkadhe hedduu takkaan rakkadhee ture kararra taa'e. Akkasi bakkaan jiru raayillee na ari'anii dhufee osoon akka taa'ee rakkachuu jiru nama gurraacha ma barbaadu jira osoon ati deemtee naa dhuftee bakka asii harkachuuf hedduu takkaan si galatoonfadhaan siin jaa. Maal rakkoon qabu san galatan barbaachisu si kararra taa'u nama gurraacha ta'uu kan arginaan hedduu figgattee ture garuu amma si fidee kun mana kiyya obboleessa kiyyallee ni jira hin gaafanne ture. Min gaafa dandaafoo yaadi. Ooyi rakkoon ta'e maaliiti maaliif seereenoo maal balleessitee? Wallahi badii takkaan qabu akkanumatti osoon taa'u jiru deemjaaniif irraa na ari'een huccuutii hin fudhanne shaanxaa hin fudhanne akkattiin irraa bee deeme. Hin gaafattoota sun bahin dura. Akkam jeetiin gaafadha na ari'een biyya namaati akkam jeetiin garagalee gaafachuu danda'a. Nama tokko hin beektu. Nama tokko hin beekuun siin jee nama tokko khalaas akkanumatti firraa si biraan jiraadha akkam beektamaan kana. Humaa yaadin san manni mana rabbiiti mana dhugaatii miti mana duniyaati humaa yaadin hanga hojii jiru ni jiraata. Kun qabu obboleettii si biraan jiraadha waan hundaafuu hojii jiraannaan sun. Rakkoon qabu alaaf boroon isa beesii itti gaafaddeetti siima yaadin waan hundaafuu isatti hima. Si harkachuuf iyyaaf hedduu takkaan gammadaa irraan kana akkasii waan hundaafuu si biraan jiraadha. Akkam mana kana keessaa dalaguun qabdan waan hundaafuu si bira taa'ee dalagaa si dalaguun hin danda'a jeetti. Ifiifuu dalayduu namaatiin itti beete saniifuu anuunumaan hojjeta mana keessa. Namni waa hundaafuu ati alaan agalchuuf keessaniif itti gammadeetiin jira. Waa hundaan si barbaachisu hundanarra dhiisii siifin godhuu danda'a. Uffata qabduuf siifin dhiqallee fee buna siifin danfisuu danda'a. Haadha abbaa xiyyaanatti himee keessummaa bakka dheexirraan keessummatanii dhalaan keessummaan qabduu jaanii naayimanii waan jiraniifu kanaafuu si bira dhufee keessummaa si biratti ta'uu qabu. Waa hundaan dandeessu rakkina kee hunda natti himadhu siifin godhuu danda'a. Galatoomii rakkoon qabu har'a guyyaa dura waan ta'eef keessummaa alaarraa fi boru waa hunda na gargaarta rakkoon qabu. Warri keenya nadhaamee jiru bakka dheexetti keessummatiin waan naan ja'aniifu waa hundaarra siif godhuun qabaa kanaafuu na diduun qabdu atis waan nan jee siifin godha. Silaaleetiin mana kee guutuu siifin danda'a siin jedhe. Dhaabbatu manneen nu raanfadde jidduudhaan maqaan keenyu siin jaalla. Zayitiin an ja'an maqaa kee. Maal taate kushiina garbaatee eessa ooltee akkam ooltee osoo naan hin jedhin waa sitti manaan hin jedhin. Joota miskiina kararraa hin fide garaan nyaattee nama hin qabdu bata kana kararra teessi namtee garuu ammaa qofaa kan namallee hin qabdu lafa hin beektu waan takka hin beektu bas kararra teessee ba'uu jirti kararraa hin fudhee bisiin barsiisuun barbaada. Mana keenya kana jirti? Namatti fidee Tole wal nu barsiisi. Fide as fide wal jira. Hoosee haati. Mana fincaanii seenuu fi haati ture. Aalee. Ni jira beete ala jiraani kushiina isaa hojjechaa jiraati. Hayyi wal baradduun ala jira kun. Itti meeshaa jira Ayyaana. Mucayyoo obboleettii karaa irraa argite sanii manni mana rabbiiti homaa rakkoo hin jiru obboleettii yaadillee homaa sodaatiin jedhee jira. Bulli rakkoo hin jiru boru karaa feete yoo borullee ta'uu rabaattee guyyaa feete mana keenya teettee manni mana rabbiiti sin dadhamu tole rakkoo hin jiru maqaan kee. Tole rakkoo hin jiru manni mana rabbiiti. Kontiraataatti baddee maan jette obboleettiitti. Kana baddee anaa kararra taa'uun argamee siigzeen akka dhugammadee sillee naanaatiin fiddee mana galatoomaa isin wajjin jiraadha. Manni mana rabbiiti maal taatesa manni keenya mana rabbiiti. Deebi ofirraa taa'e. Ayyee galatoomii isin. Homaa rakkoo hin jiru deemu. Ganama hojii deemaa mini beektaa obboleettii koo. Kayitii waan nyaannu irbaata nu dalagi fe'i. Keessaa rakkoon qabamaa guddaan eegi. Tole. Taa'e anaa sirraa godha. Maal taa'e? Keessummaadhaan ta'u. Keessummaa? Maal? Warra keenyaa
dhaame bakka deemtuun keessummaa. Bara jaruma dhuftee keessummaa dha. Rakkoo qofnaa isinii godha uummata. Kalaas eegatti. Laa. Maadaan qabu har'a isinii godhuun qaba waan hundi. Akkamitti nu boota keessummaan akkamii waa dalate? Isinii fi godaarra harka kiyya nyaachuu qabdanii fuulduraafis obboleeyya wal taanee akka ajaa'iba wajji jiraanna. Har'a garuu isinii galatoomfadde akka isin na fiddanitti isinii. Kalaas eegatti dhiisa yoo akka tasaa nyaanni mi'aawuu danda'a dhiisa. Isinii fi Abbaatuma margitiin ijoolleedhaan nu kabajjee alaana fiddee ani irratti kabajee bakka. Kunoo amaanaa jetti amaanaa haala kabbaan yaad jetti akkamitti zirgitanii. Bakka dhiisuun qabu bakka deemtuu jaaninna dhaaman. Kanaafuu bakkaan dhaqee hunda bakka tasaaragee obboleechuu fada warra keenya sana amaanaa isaanii diiguu. Bagumaan kanarra sindiisu. Naa hundaafuu waa hunda isinii godheetiin hiraataas isinii godhee bakkatti isin irraa dhiqee isin nyaachisee kurfaa isin hirriibaa isinii hafee rafuu qabdan. Kanaafuu waa hunda anarra dhiisaa mana hunda anaa isiniitu isin naddafa. keessummaan akkamitti waan kana godhuu dandeessu? Ati keessummaadha ati keessummaa. Keessummaan qabdu warra keenyaan dadhaamee bakka deemturraa xaragii imaanaa jaanin dadhaama. Maaliif amaanaa warra keenyaa san diiguu jibbasarraatiin waa hunda niin godhaa jechuudha. Kanaafuu Akkamitti baay'ee Tole galatoon dhiisi amaanaa waa hunda deemi dalage deemi gurfaa kiyyallee naa tole haa Haamsi biyya tokko illee naa miti. siifi miidhama waan hundaa gattaay Nyaanni isii mi'aa ta'uu oolii. eessatti argite? Lala, mees biyyamtu ati eessatti argite nyaanni isin mi'aamichi yoo gisee durarraa iyyafaate. Isuma laatee dhumaan dura xiqqooti. Ati obboleessa kiyyaatti amma sirra guddaadhaan mucayyoon tun amaanaa haadha abbaa kiyyaa qaba. Mana dhaqxetti guyyaa an dhaqisan nama mana an seene boqachuu qaba. Dhiirrillee dubarteenillee warra kiyya kana waan kana na barsiisee jette. Imaanaa haadha abbaa kiyyaati jetteeti nu gargaaru deemti. Ati ammoo ni mi'aawee. Lakkii akkasii miti yaa'oo isiin michoon immoo manaati fataalummaa warra jabanaa qabullee hin qabdu garaani nyaatti. Garaan haan birate. Anu garaani nyaatti. Lettu garaani nyaatti yaa'oo michiyyoo miskiina. Isin garaa isin nyaattemi? Nyaatti bareedee baay'ee jaaladhe. Kee duruu kanuma faayidaan qabdu. Nyaama jaalatu naarii qabaare ka jaalatan hawaa isin jaalattanii argamu maali? Yoo akka tasaa nyaanni isin nyaa'ee beeytanii. Maal ta'u argite har'a argite maal? Waa argii kan kee gisee mana nu shaalachaa himee osoo dafaa dabarsitaa. Anka jedhu mucayyoo meeshaa caccabsaa itti maali korkaasa kushiinaa keessa maali? Aboo duraa usaati sirraan bareedu nama keenya duraanuu nama gaarii wajjin jiraachuun barbaadu. Deem dalagadoo haayoo barbaadde. Bara ati nyaata tokkotti meeshaa korkaa dhagahu. Dullaa malee isinii tolleen ta'uun nama isintuu barbaaddani. Amma mucayyoon tun kaateeti waa hunda isinii daladdeenaan kana baantanii osoo isin hamattan isin dhuftee hin cabdaan. Haa noo qopheessite. Baanne ga'ee jira dhiqadha. Tole galatoom. Ayyee. Si muja. Hey. Maal? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeroo duraatiif nama harka nuuni keenu nyaachisu arguun keenya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Galanni rabbi taa'e. Takkuu yoom Takkuu harka dhiqannee mana kana nyaannee hin beeknu. Dhaabbilee akkasii miti. buleetti makka Ani sidii dhiquun tinnee bari fi kushiinaa seentanii dhiqatan malee. Eessa nyaan? Achi nyaanna masaanii. Kayitii maa biraatti tanaa balbalatan illee nurraa cufi. Yaati dhiisnu Oromoo biraatti balbalatti aateetu banaateetu maaliif? Akkana maal taate maraatti hadha mucayyoo argitee jennaan balballi banaateettu jetta. Rakkoon qabu dhiisiin jira bakka hin cufin. Maali? Maali duraanuu banaataan dhiisaa? Duraan siin jedhee bara. Hin dhaamsu dhiisaa banaataa waan ibaa ta'u duraanuu balbalallee cufin ifallee dhaamsu. Wanti kan keewwanne obboleessa kiyyaa kun yeroo hundaayyuu waan ajaa'ibaati. Eegatii danuu Kalaas dhiisiin kan inni dhaamsa yaadi. Yoo ulfaa bulimee hin qabbanamaa rakkoo qabu. deemiidhaaf si rakkoo hin jiru.
Yaa kini tukabrangi sa ifam. haa ifaan nama isaa isa dhageette kun hin jira deemu. Bari yoo tura. Ifamaa nurraadhaan si barri dhiisii ofee. زيتي فاتي ميقلات ما ندري تليفوني زيتني سقطت تليفوني انا بخلع بوتا ولا لا ما تليفوني زيتي وركين ينجرو وركين كي ينجرون هسه انت ندلتي أنا بكون هذا ما هو يتي أمانة دبّيه هاي بركين سوني بتليفون يا عبدي زيتين كنت خدت اسكرت زيتين انجرتو زيتين ايسا خدت تيجي غنم سوبين كاتي Yo infuta zeti. زيتي مالي نقابت كاي بالبلة جلابنا بو Kushina la lebo. Mali jala kana. يا انجرتو زيتين كنت زيتي يو كنت غنم أو لفتي بريتة بالنادي Siwa amtana wa meka itika ga zeti mala situ kale. Yo duma sen binna bakadis. إيش بقول لو جيت زيتي يو ما تيجي مالكان سوبي كنا ما نقاس سان جول ما تبينو بري اجول زيتين انجرتو زيتين كنت انجرتي كان برسي ريبا من عندك كمان قبدني Ay zeti yonja ande mal ganama binna ma. غنم بينو هري برا نقاس ولا زيتي نيجي ديم زيتي ما يونجر نيمال قرره لفتي أول بريتة بالنا زيتي يا جول يا كسيمتي انت رخيص ما نبري جتو سام مكان سي زيتي دورتي بيس تليفوني مشامنا غوتو حتى خاتمه قبدني تليفونك تكنجرو Mali. تلمشان تكنجرتو Wai surat ya kesa beri ninjut. Beri. خالي ما طلع خالي ولي بس انت خالي بلاد كلام ما أنت كلامي أنت تليفوني لا لي تليفوني مش ما تكاون جبتو لا، تليفوني. سبعة عزوتني وانا كنا قاعدين تليفونك يجي كيف كنت تبري قبل لا لا وانت كيف تكنجرو ما انا كيف دميدرا واي انا سمعت بنتي Osoan infuni imbarenti osoan jalu natte kut. وان دنا ما فاسم بودارو سو نمر بايتو أكيرون ده هاتون
bareeddi jetta. Neeji kamal. Ayi. Maal. Zeeti kamaali deemti. Meeqa jalli isaa eessa jirta? Usni raasu dhalli maal maal. Daakuun nu boqossite guddiidha. Daakuun nu boqossite. Dura eenyu daakuu dheedhii nyaadhaa bilcheessi. Zayti kutee. Maal zayti yoo kutee maal lafti abalu yoo lafti bare abdiin deebi tamaara yoo bare. Akkasii zayti kan nyaataati miti. Kamaali. Yoo keessumaa irraa fide hattee kutee warqii miti. Kanaan bisnee wanta lafa jiru. Abo isiin kun dhaabamee kusanarra. Isiin kun maal maasoo jirtani? Kun zayitiidha kun daakudha kun maal ta'eedha? Wannumaa jechuun keessa kun naaf hin galle. Agarsiisti maalitti maali? Maalitti? Mucaayoo takka jedhamu bareeddii ofii fidanii. Akkasii mati isaanii dhageen maqaan si zayti jaamti karraan fudhee fidee gisee fidee booda rafne wanni takka rafne kaalee loloo rukkutee amfaan. Dhaabata maqaa si zayitii si himatte. Si maqaa isiin. Zaytiidha. Illaa zayitii miti. Ani zaytiidhaan jette. Maqaan isii daakuun nama boqossiteedha. Karaarra rakkatee jenna isi fuudhee galeen. Qoy anka jedhu maqaa mucaa eenyu si himatte si maqaa. Zaytiidhaan jette. Zayitii si himatte. Si hoo eenyu sitti himatte. Daakuun nama boqossiteedha. Meeshaa kutuun jalaa guurattee deemti. Sitti hoo eenyu si himatte. Haafuratu natti himatte. Haafura kooti waan qabde. Maqaa isiiti bar maqaa isiiti. Sittis moo?